Fayyaa harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessa keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee kan isin biraan ga'u ana bunnoo waa beekoti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nafaana turtan kabajaan isin affeera. Mata duree keenya jalqabaatiin wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru jabaatee itti fufee jira. Eessattii fi akkamitti kan jedhu wanta odeeffanneerra isin biraan geenya. Mootummaan Itoophiyaa jiraattota akka dararruuf kallattii nuuf ka'ee jira jechuun miseensi poolisii Oromiyaa tokko ifoomsee jira. Eessaa akkamittii fi yoomi kan jedhu wantoota odeeffanneerraa qindeessinee isin biraan geenya. Godina Kibba Lixa Shawwaatti aanaa Wancii fi Ammayyaa keessatti hidhaan hawaasa nagaa irratti daran jabaatee jiraachuu odeeffannee jirra. Kanas isin biraan geenya. Godina Wallagga Lixaa aanaa Lata Sibuutti qaamoleen nageenyaa mootummaa dargaggoota guutummaan hidhaatti guuraa jiraachuu odeeffannee jirra. Itti dabalataan kan isin biraan geenyu ta'a. Mata duree keenya xumuraatiin guyyoota 15f Taanzaaniyaatti marii araaraarra kan turan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaan hiriyoota isaa wajjin wal mari'atee jira. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru daran jabaatee itti fufee jira. Wal waraansi kun guyyaa har'aa godina Wallagga Ba'aa naannawaa magaalaa Naqamtee fi aanaa Saasiggaattis jabaatee oolee jira. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa gareedhaan ijaaramuun poolisii federaalaa, hidhattoota gandaa, poolisii Oromiyaa, raayyaa ittisa biyyaa fi akkasumas basaastota qindeeffachuudhaan gara teessuma waraana bilisummaa Oromoo imaluudhaan sakatteensa raawwachuuf turani. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo haxxee hidhuudhaan haleellaa gara raafummaa hin qabne irratti raawwateen loltoota Itoophiyaa kana adabeeti jira. Loltoonni mootummaa ganamarraa waraana bilisummaa Oromootiin adabaman olii gadi fiiguudhaan jiraattota nagaa goolaa jiraachuusaas odeeffannee jirra. Bifuma wal fakkaatuun godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa afurii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo mooraa diinaa cabsuudhaan haleellaa isaan irratti raawwatee jira. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti raawwateen kan reeffatan loltoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Dambidolloo keessa fiiguudhaan jiraattota goolaa jiru. Keessumaa immoo jiraattota magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa afurii ta'an hedduu goolaa fi hidhaatti guuraa jiraachuu odeeffanneetti jirra. Oduu keenya oolmaa waboo gama biraatiin godina Arsii Ba'aa aanaa Sirkaa keessatti loltoonni mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootiin adabamanii jiru. Aanichatti torban guutuudhaaf wal waraansarra kan turan qaamoleen nageenyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu jiraattota nagaa fi qabeenya naannichaa irrattis miidhaan guddaan qaqqabeetti jira. Haa ta'u malee loltoonni mootummaa gara laafina hin qabne kun haalawwan waraana bilisummaa Oromoo irraa qabatan jiraattota nagaa irratti ba'uudhaan namoota nagaa ajjeesaa jiru. Adabbii kennameef irraa barachuu kan dadhaban loltoonni mootummaa Itoophiyaa irra deddeebiin gara teessuma waraana bilisummaa Oromoo deemuu isaaniitiif adabbiin ulfaataan kennameefii jira. Kanaanis loltoonni mootummaa hedduun du'uudhaan kanneen fedha qaban harka kennatanii kaan immoo humnaan booji'amanii jiru. Loltoonni mootummaa hedduun booji'amanii jiraachuus miidiyaaleen waraana bilisummaa Oromoo hedduun gabaasaatti jiru. Mootummaan Itoophiyaa jiraattota akka dararruuf kallattii nuuf kaa'eera jechuun miseensi poolisii Oromiyaa tokko ifoomsa jira. Godina addaa naannawaa Finfinneetti hojjetaan mootummaa aanaa Sandaafaa bakkee ta'e tokko dubbii kana ifoomseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana uummata akka dararru akka hinu yookaan akka ajjeefnuuf kallattii nuuf kaa'ee jira. Kanaafuu uummati Oromoo hidhamuu fi du'uurraa fala biraa akka barbaaddatu nuuf dhaama jedheeti jira. Akka jecha poolisii kanaatti buufata poolisii Tulluu Barraaq Sandaafaa jiru keessatti ergamni uummata dararaa gara laafummaa ittiin qabaatina abbaa feetanidha abbaa feetan immoo ajjeesa. Uummanni kun wanta nu deeggaru fakkaate garuu waraana bilisummaa Oromootiif tumsaa jira jechuun qaamolee olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ajaja fudhanneerra jedhee jira. Akka poolisiin kun himetti kanaan booda godinicha yookaan aanicha keessatti nama kamiiyyuu sababa kamiiniyyuu hidhuu fi ajjeesuuf mirga qabdu nuun jedhanii jiru. Nuti Oromoodha hanga yoonaatti Oromoof waa gochuu baannuyyuu kanaan booda gaaf tokko guyyaa tokko waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal taane aanaa Sandaafaa bakkee keessatti Oromoo
oromummaa keenya calaqqisiisuuf jirra jedhee jira. Uummanni Oromoo mana taa'ee ajjeefamuu fi hidhamuu eeguurraa fala biraa akka barbaadatus nuuf dhaama jedheeti jira. Akka gabaasa miseensi poolisii Oromiyaa kun ifoomsetti namoonni hedduun kan hidhamanii dararamaa jiran ta'us Nimoonaa Guutamaa, Dargaggeessa Daanii jedhamu, Barsiisaa Siidaa, Dr. Dhabeessaa Jaatamaa kanneen jedhaman yeroo ammaa kana waajjira poolisii Tulluu Barraaq Sandaafaa jiru keessatti hidhamanii dararamaa jiraachuus ifoomsee jira. Miseensi poolisii quuqama sabaa qabu kun hanga yoonaatti Oromoof waan hin godhin qabu. Tarii gaaf tokko waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal taane magaalaa Sandaafaa keessatti hojii Oromoo boonsu hojjechuu ni dandeenya jedheen abdadhaa jedhee jira. Godina Kibba Lixa Shawwaatti aanaa Wancii fi Ammayyaa keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa hawaasa dararaa jiraachuu odeeffannee jirra. Godina Lixa Shawwaa aanaa Wancii keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa hawaasa nagaa dararaa jiraachuu odeeffanneerra. Qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun gandoolee aanichaa keessa deemuudhaan jiraattota dararaa jiru. Akka jecha qaamolee nageenyaa kanaatti waraanni bilisummaa Oromoo isin biraa nyaata odeeffannoo kennuudhaan nurkuchiiftu jechuudhaan jiraattota nagaa dararaate jiru. Ganda Dullillee Billaacha keessatti jiraataa maqaan isaa Kinfuu Naggasaa jedhamu hidhuudhaan dararaa jiraachuu odeeffannee jirra. Obbo Kinfuu Naggasaa nama hawaasa biratti jaallatamaa ta'ee fi deeggaraa paartii siyaasaa kamiyyuu kan hin taanedha jedhamee jira. Obbo Kinfuun hawaasa naannichaa biratti nama jaallatamuu fi nama dhageettii qabudha malee waraana bilisummaa Oromoo waliinis hidhata tokkoyyuu hin qabu jedhamee jira. Akkasuma ganda Kuuruu Goolaa keessatti namoota hedduu hidhuudhaan keessumaa immoo dargaggoota guutummaan funaanuudhaan mana hidhaatti guuraa jiraachuu fi dararaa jiraachuu odeeffannee jirra. Qaamoleen nageenyaa adabaa fi naamusa hin qabne kun godina Kibba Lixa Shawwaatti dargaggootaa fi baanguddoota dubartoota akkasumas daa'imman otoo hin hambisin dararaatii jiru jedhamee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Lataa Sibuutti qaamoleen nageenyaa mootummaa dargaggoota guutummaan hidhaatti guuraa jiraachuun himamee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Lataa Sibuu keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jechuudhaan dargaggoota guutummaan hidhaatti guuraa jiraachuu odeeffanne. Qaamoleen nageenyaa safuu, duudhaa fi aadaa Oromoo hin kabajne kunneen maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun namoota nagaa daandiirraa manneen amantaa fi mana hojii isaaniirraa qabuudhaan dararaa jiru. Qaamoleen nageenyaa adaba hin qabne mootummaan Itoophiyaa leenjise kunneen meeshaa wanta qabaniif qofa abbaa barbaade irratti dhukaasuudhaan abbaa barbaade immoo akka hidhanuuf ayyamni kennameefi waan jiru fakkaata. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa aanolee hedduu keessattis qaamoleen nageenyaa kunneen waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jechuudhaan dargaggoota kan ta'an hundumaa hidhaatti guuraa jiraachuu odeeffannee jirra. Keessumaa immoo gabaasi aanaa Lataa Sibuutiin waqqabe qaamoleen nageenyaa kunneen gara laafina tokko malee uummata nagaa dararaa jirus jedhameeti jira. Guyyoota 15 Taanzaaniyaatti marii araaraa irra kan ture ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaan dhiirota isaa wajjin marii geggeesseeti jira. Guyyootawwan 15 Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti mootummaa Itoophiyaa wajjin marii araaraa irra kan ture ajajaan kun guyyaa kaleessaa hiriyoota isaa akkasumas miseensota waraana bilisummaa Oromoo wajjin marii geggeesseeti jira. Erga mariin araaraa Taanzaaniyaatti gufatee booda qaamoleen mootummaaf loogan jechoota garaagaraa dubbataa turaniira. Marroon gara biyyaatti deebi'u Taanzaaniyaatti hafa yookaan biyya Awurooppaa yookaan Ameerikaatti kooluu galtummaa gaafata. Waraanni bilisummaa Oromoo kana booda hoogganaa hin qabu jechuudhaan tilmaama dabaa kaa'anii turaniiru. Haa ta'u malee qondaalli olaanaa fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kun abjuu Itoophiyaanonni qaban sana cabsuudhaan gara dachee abbaa isaatti deebi'ee loltoota isaatii wajjin hojii fi mariirra jira. Gama biraatiin biyyatti deebi'u ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marrootiin kan buufatan qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa fi jala deemtonni paartii isaanii olola waraanni bilisummaa Oromoo cabeera. Qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoos wal dhabaniiru. Kana booda waraanni bilisummaa Oromoo tokko miti lama sadii ta'uu danda'a jechuudhaan tilmaama moofaa fi daddabaa kaa'atee jiru. Qaamoleen badiinsa Oromootti amanan kunneen guyya guyyaatti ajandaawwan daddabaa ta'an uummata Oromootiif boocuudhaan uummata Oromoo burjaajessaa jiru. Haa ta'u malee uummanni Oromoo dabiiwwan mootummaan kun uummata Oromoo irratti kanaan dura dalagee yaadachuudhaan tasgabbii fi miira tokkummaatiin waraana isaa cinaa akka dhaabbatus dhaamamaa jira. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwork odeessi keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee dhiyeessee kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Waabeekooti. Marree isinis sagantaaleen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwork sheerii fi subscribe gochuudhaan
deeggarsa keessan akka nuuf laattan isin gaafanna. Akkasumas gaaffii fi yaada qabaattan karaa iimeela keenya gullalleemiidiyaa@gmail.com ergaa keessan nuun gahuu ni dandeessu isiniin jenna. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.